Asoosama gabaabaa kirkira jaalalaa kutaa sadaffaa. Ashamaa harka fuune jirraa jirtu jenne kabajamtoota hordoftoota qophii milkoo Orootuubi. Nagaan keenya bakka jirtan hundattuyyuu isiniif abaayatu. Egaa immoo har'a sagantaa godhannee kan isiniif dhiyeessinu qophii keenya kirkira jaalalaa asoosama gabaabaati. Egaa warri kutaa tokkoffaaf lammaffaan dubbisnee yuutuubii keenya jalaa viidiyoo isaa argachuu dandeessu. Egaa immoo kun kutaa sadaffaa isaati. Amma sirra deebinee nu hordofaan affeerraadhuma keenya. Asoosama gabaabaa kirkira jaalalaa kutaa sadaffaa. Abbaan gammee olutaalee amma dafii mana kana ba'i jedhee shimala itti fudhate. Haati isaa immoo ol kaatee gidduu seente. Lamaan isaanii erga tasgabbeessiteen booda gammee jettee ila dhala koo siin fuudha eenyullee si dhorkuu hin danda'u. Fuutee akkana boonsituun barbaada. Garuu mucaa siin madaalle kana faanatti ulfina keenya salphistuu hin barbaadu. Abbaa kee dhaga'i ittiin jettee. Gammeen garuu anaaf ishee du'a lubbuutu addaan nu baase jechuun qiiqii jaalalaa qabate. Abbaan gammee anaaf intala kana keessaa tokko keenya filadhu ittiin jedhe yommuu inni harmee isaa ilaalu ishiinis yaada kanarraa addaan qabu ittiin jette jaalala kichuu akka dammaa itti mi'oofteef akka ililli itti bareedde dhabu gonkumaa hin feene. Ganama ka'ee gara beellame isaatti deebi'ee waan isa qunname hunda Samiiratti hime. Samiiraan isaan jaalalaan mankaraa dhugadditee fi nadhiisii ittiin jette. Inni garuu ija ishii keessa ilaalaa samoo si dhiisuu miti narraa fagaachuu kee yaaduun fedhu akkana jaalattuuf akkanatti heerumtu qofa natti mittiin jedhe. Samiiraan deebistee ati addunyaa kootii kanan irra jiraadhu mucuca onnee kootii kanan sirratti kufe siif jecha yoo ta'e malee sirraa adda ba'uu si obsuun danda'u gammee koo an jaalaluma akkas naqunnama jedhee tilmaameen beeku ammas abjuu keessa waanan jiruun si'a jettee onneensaa olutaaltee dhiichifte. Quba Samiiraa quba isaan simsiisee gara mana isaanitti onnee dhiibee adeeme. Yommuu balbalarra ga'u harmeensaa obboleettii isaaf rifeensa dhoofti. Abbaan isaa raadiyoo Philiipsii gurratti qabee taa'ee dhageeffata. Haati isaa yommuu isaan argitu ija tuffiitiin miilaa haga matatti ilaaltee abbaan ulee fudhatee duukaa fiige. Samiiraan fi gammeen kottee na baasi jechaa fiigichaan qe'ee gallakkisanii. Samiiraaf gammeen kottee na baasi jechaa fiigichaan qe'ee lakkisanii haala dhooftuuf jireenya eelaa qabu qabatanii biyyaa godaananii. Kanuma keessan jaalala isaanii namni hin hafne hin jiru. Jaalalli miira saalan bulluqee qabbanaa'u miti yookiin immoo tuullaa mallaqarra ciisanii waan fedhan bitus miti. Isaaniif jaalalli duwwaa keessatti gammachuu daangaa hin qabnedha. Kun galeeraaf wal hin obsanii amantiin isaanii adda ta'us onneen isaanii adda hin baane. Erga biyyaa ba'anii magaalaa Jimmaa konkolaataa marshidiisiidhaan achi ga'an. Karaan gibee fokkisaaf caccabaadha. Jaalalli isaanii ho'aa waan tureef walitti maxxananii wal hammatanii Jimma seenanii. Hiriyyaan gammee achi daldalee waan buluuf tarii yoon argadhe jedhee abdiin deemaa turani. Konkolaataan isaan fidee bakka mandara jedhamutti isaan gate. Lamaan isaanii omaa hin sodaatanii. Samiiraan gameetti of abdatti. Gammeen ishii abdata qarshii 80 qofa of harkaa qabu. Gammeen mucaa manatti qananiidha waan arge nyaatee boonee bulu jaalalli itti gaafatamummaa guddaa itti laatte. Qarshii sana keessaa mana xiqqoo qarshii 10 kireeffatanii hojii barbaaduu eegalanii. Samiiraan daldala irratti qaxalee waan taateef buna danfistee gurguruu eegalte. Gammeen mana mukaa tokko qacaramee jireenya dhiibuu eegalanii. Turtii waggaa tokkoon booda Samiiraan intala deesse. Wanti hunduu darbeen manni isaanii bal'atee aga hoteelatti ijaaranii. Manni isaanii beekamtii guddaa argate. Jaalallee reef jaalala eegalu fakkaatu atakaroo wal dhibdeen gidduu isaaniitti uumameen beeku. Intalli isaanii